Di bakka amma dubbii si ragaan TikTokii sirra gubee TikTokii akka vaayiraalii kan keen baane godhe fidi. Gootee jirta saniitiis akkatti goote beekta. Ragaa fi ragaan jayiniiti. Amma ragaa fi ragaan jayini. Oy maaliif akka TikTokiin kee vaayiraaliin baane akka gubatu maaliif hin godhe fakkinya maal na gooteetiif hin godhame. I don't know. Ayyeroon buloogi sin godhe TikTokii yana giyaan dalaga. Ogun buloogi irraa isin baas TikTokii jechuudha. Obboleettiiti jabaraati nama biyya guutuu bulooyitaa bara waan nama bulooyituuf siitu beeka malee. Dhaggeeffadhu anamma. Mirga fayyaree buloogi sin godhuun isiniin xaragaa yoo fedhe. Jiru buloog nu gootee nu dhiistee nuti si'uun hordofnu obboleetti buloog na gootee dhiistee umaana irraan hir'istu. Maal nu hordofta silaaqatu kophatti siin ati hoo siif hordofaa uummataan nu hordofaa. Nu lamaan hordofnee maal walii goone. Jalan deemuu jechuun fedheeti akka ati nama nu jala deemaa bara atiitu. Ana isin jala deemu ani kophee silaa isin jala deeme buloogiin isin godhaan kophee lafa isin taa'e maal gooteeti. TikTok narra gubdeetti na maal gooteetiin si hordofamaati minni gattee muuziqaa daansii taphachuu malee. Nasraa bannaati shindaa. Aboo wuraji bannaati shaanchi wuraji kazi ati camaalaqe maal gooteen si hordofa dhukaasa kam dhukaafte muuziqaa daleedee minni gachuu fi deekame micciiruu malee maallaqa uummanni si kan uummataan gargaarsisuu malee biyya kam hooggantee si'uun hordofnu naan jedha maal goote. Waan uummanni si kan fuutee namaa geessuu fi hay nama kadhattee nama gargaarsisuu malee kaampaanii tan baastee gurgurte lola kam loltee lolchiste dhukaasa kam bante huccuu jijjiirratteetuma baqqaanii jiraa miti uffata aadaatiin dhagaa irratti ol baatee kophee dheertuu hortee minni jechuu malee maaliif waan dana keessaa gagguurta hay mootummaa ibsee ta'e hangaan si kabajuuf kabajishee inde. Maal wannaati goote muuziqaa mirxii artistii jajjamaan dalagaa irratti uffata aadaa uffattee minni jechuu malee si'uun hordofnu naan jettaa siitaan hordoftan maaliin si hordofu maal gooteeti suuraa namaati sheertiraa tolchanii uffachuun nama du'e suuraa gidaara fannifachuun muuziqaa qabsoo irratti daansii taphachuun maallaqa Oromoo irraa fuudhanii rakkataa gargaaruun maal kanaan maal ati goote deemboo. Sushuqqee nama dhugaa isinitti himuu qabdanii sira siraatu godhadhu sira siraatu yaazii hiiruun hordofu barraati nama maal barreessitaa'u qubee barreeffama afaan Oromootu nama barreessee si kanneen poostii goota naa innis nuusa dirqitti nama haadhinan nana haadhin maalime Arani quftanarra ammallee hin dubbanne ani if kabaji ani TikTok ke nage argachuu baanaan isin dhumatti amma isinitti nima bideen nu god maal baaqeen sira ardu faayam buloo si godeen afaan micciradhe akkas jala taa'u fetaare inde si wonordu maal irraan hordofta gootee kana ala muuziqaa daleedde micciramtee istaale daawwiti gudibba footoo laal viidiyoo laaltee poosti godhuu malee maallaqa namarraa fuutee namaan gargaarsisuu wala maal goote sanuu waan dalagaan qabneef goota waan rafaa oltee rafaa bultuuf dalagaa biraa qabdaa TikTok kanarra raftee TikTok kanarra haatiin ka'uu malee if kabaji natti afaan hin dhadheeraatinan wallahi natti afaan hin dhadheeraatin TikTok irra raftee TikTok irraa haatee sireerra raftee sireerra haatee TikTok irra gabbaataaf sanuu uummata gargaarsisuu dhaqqabdee Sanu ummata hangar garsista. Natti afaan dhadheeraatinan. Natti afaan. Inni gare makamna kuno namni waliin dubban maastar amma ati wanni natti argita waraqaa anna anaafsi walaati keessa rabbeedi namni jira. Injiru nan tokko injiru. Buuree kana marraa fuudhe yookiin nama tokko sheernaa gare ammaan injiru bar garee ijaaratanii akkasuma nama sikkoo mantoo arsii kana balleessuuf obboleessoon haquma gaabanii. Isin kadheessee ganda jala deebi'e malee nuti gandaan hin dhumne dhugaa yoo dubbanne isintu fuudhee gara baalee kana kun isaan achi jettanii mana banattanii haasawaa turtan edda amma nu arrabsiisaa ture lola gandaa kaase lola wanni hin jiraa miti ganda jala deebitee ganda arrabsaa turte kalees ana gammatii wallolu takka anaa sikkoo mandooki arsimaa kun baaleef arsii jedhee dubbatu malee anaa arsii arrabsu argite tii wallolaa jedha kaa dhuunfaan anuyyuu achumaa jechuu anaafati garaagarummaan maali baale jettan reeftana maal jetta baale lafaa jette hayyee shimee sii fudhanne nuti achirra jiraataa miti
namni suni kennaa jechuu keeti wayita ammoo nama shawwaddee nama waliin naquu barbaaddu waliin naquu barbaaddu turra dhaabbadheeti ani kan dubbadhe maal jedheesi waan baalee dubbadhu mee bakka kamitti haasawa na hime inumaa ila dhageeffadhu ani nama akkanuu miti sii gala ila ilu annama gandummaa kan akkanuu miti jiruuf jireenya kiyya keessatti ingootan jenne ni beeka bar anuyyuu santun ajaa'iba osoo wanni feete buute dhimma kanatti bu'uun qabdu ijoolleellee buusuun qabdu jedhaan waaqa feenee wal lollee wal saaxillee wal fidne ani waaqa fedhe wal fixee lafa fixee maal jedhe waan kana bu'uun qabdu ati maaliif ijoollee manatti baasatte nuti achi nu dhiibde achi galaa deemaa jettee baaleen irra duulee jettee ijoollee kaastee ganda arrabsiifte kalti mufadhe nama bakka sanii mufadhe fakkeenyaaf hangaafa lulu baalee fi miti kalole yaada kana nama fide malee anaa miti ani adeemsi isaan nurratti ittiin qindaanii deeman kun including tam'eenu tokkummaa dabalatee jechuudha. Tokkummaa dabalatee. Injan. No. Eban. Eeshe baamaa nuraddi maal jette haga lubbuutti hin deemne yoo lubbuun baasan lubbuullee hin baasne jette mun jenne dagatteem albisee lataa si dhageeffadhaa barwaan. Jedhe kana jedheera. Jedheera. Maaltu bakka kana si geesse dheessuuf maaliif ganda wanni nageesse fakkeenya haadha daa'ima afur qabdu sani haqa yoo narraa qabaatte ati akkuma nama tokkotti bilbila kiyya hin qabda bilbilteetu nan gaafanne usmiyyalleen bilbileen nan gaafanne anarra osoo waan hubatin waan qulqulleeffatin akkaataa saniin na arrabsaa turte. Nuraddi waa si gaafannu. Dhugaalleen dhoysini. Ani guyyaa meeqa takisii godhee guyyaa meeqa si bilbile namma ammoo asirra jira screenshot godhee si mul'isa. Akkan si bilbila garraa yaadattu waasaappiin ta'e daarektii ta'e yeroo meeqaa meeqa dhimma si barbaadu gubbarrattillee si meeqa. Waatsaappiin hin dhageessisu bar'ilu. No daarektii maa si bilbilee jira daarektii bilbilaan fakkeenyaaf birrii akkasuma ranfitta si bilbilee ture. Atuu yoo dhuftee miiseejii keessan edaa namni suni si bilbila hin kaaftu naan jedhaan turre isa hin kaaftu siin jedhaan waasaappi si barreessine. Ani amma fakkeenya biyyoota garaagaraa irraa naa bilbilan ilu wallahi dhugaa siin jedha screenshot godhee si erguu danda'a. Si ta'a nama biraa ta'aan beeku edaasii siin jedhee si gaafadhee ture. Ani osoo iluun bilbilee na gaafate nan dhukkubsu. Waasaappiin naa bilbili siin jedhe moo siin jedhe yoo jigeen argitaa? Waatsaappiin hin dhageessisu bara. Bilbila noo tekisti masii godhee tekisti argite moo argine guyyaa meeqaa naa bilbilii kan siin jedhe. Bilbila waatsaappi moo? Yaa waasaappi tekisti sii godhe moo siin godhe hin argitu? Ani deebii siin jedhe. Tiktookiin si barbaadaan turre. Miskoola goote laale takkatti miskoola goote asii bilbileen kaabe yoo ani bilbileen kaase jedhu qilu godhe cuf wattuma sanatti deebi abboo biisi mataane an amma galaa jira ashii maqaanan balleessin eluun naan bilbille humaa nan gaafanna jirte yeroo mara kunoo wanni maastar akkamitti gaafadha sila sinaan ugo akkamitti gaafadharee bilbilan kaasu akkamitti bararee dhufee si gaafadhaas. Okay, manuma keessa gastii gaafa na galchitani tartiiba sila na gaafatu qabdu na gaafachuu hin dandeettu ilu. No, elloon taate wanti ati gootu daqiiqaa 15 yookiin daqiiqaa 10 ta'a achi boodan bada. Kana dhiisi ati waa'ee gaafii qabeenya dhimmummaan ati ganda arrabsiiftuun mana banattee maalii sanirraa dubbadhu kunoo amanteerta ka'ee amanteerta san waychuu barbaade. Ani ganda ani baale arsii ilmaan sikkoo mandoo takkatti beekaa siifachiin beekuan. Oshe eshi takka taate edda kunoo amante warra baaleetu ijaaramee nadduulaa jira masila afaan meeqaa fi tammoota teette warra baaleen nadduuletti ammoo asuma deebita takkaa jedhu annaaf galuu dide ammoo natti akkam akkam haasoftu ammoo tana kunoo teette warra baaleetu ijaaramee nadduulaa turee jette ammoo tana jedhee jira waan sun Nuraddiin akka baalee qofaatti nama sirra duulaa jiru hin jira. Maa faallessita Baaleen bicha si duulaa. Gaafii jette kunoo mucaan si gaafatee jette bar. Namni gaafii na gaafate dhageeffadhu namni gaafii na gaafate boonaalleen ijoolleen siimatti naan jedhe garuu ragaa fidee natti hin dhiyeessin. Ilulleen namni siimata nama hedduu siimata jedhe ragaa natti hin finne. Eessa argee ragaa si fide? Eessa ragaa argee si fide? Yoo wajjin dubbattee miti haala sirra siimatan ka keessaan maastar qabu nuti maal goonaa ol baafnanii jira kunoo maastarin beeka maastarin beeka. Abboo ani ragaa guutuu fidaa ilu rabbi sodaadha. Haadha daa'immanii sanis maastar waliin haasa'e. Nuraddiin iluun mallaqa namni sirraa qaba eegasiin jedhe
eega inni akka isin jedhe inni Maaf si isin haa qulleessu? bilbiluudhaaf ati hoo bilbiltee fi qoyilu ishi sirraa qaba isin jedhe Screenshot godhee si erga WhatsApp si dawwalee fillee barreessee fillee naan deebifne obboleessoo TikTokiidhaan na dubbise. ilu kooka ilu hin dhaabadha Nuuraddiin. Iluun. Amma furmaanni yookiin sooleeshiniin waan kanaa maal ta'a jedhu. Boru sa'aatii lamatti iluun jaartii san fidee qabatee usmii illeen maastar illee ragaa isaanii qabatanii mana kiyya dhufanii hunduu kallattii furmaata argataan of qulqulleessuu barbaada. Okay. Mana keetitti yoo dhufan Maaliif deemna mana kee? Bakka biraatti qabanna mana kee sun taane. Mana kiyyatti maaliif bakka biraatti? Nama cajjeessa abbaa duulaa zarii kiyya baala na duultee jiraatu deemaa goona mana kee. Mana kiyya goota. Arabaan yaar namichi kun walla. Amma jarana salaamu alaikum. Amma gara gora. Mee takkatti jarana kenna abbaa Nuuraddiin. Amma jarana takkatti jarana kenna. Dhiisi santoota waliin haasofna keessaan haasofna abbaa duulaa. Keessaan haasofnaa isi waa'ee abbaa duulaa. Gara furmaataa deemaarra jiru akka jedhee yaada. Mana eenyu goona iluu fi Nuuraddiin baabaa mana isaafii deebina moo mana iluu goona moo Saafiitti amantaa miti asuma mana saafiitti. Amma kana godhaa jiran wal hamachuun bu'aan qabu waa takka isinii dhaama. Baabbaan Nuuraddiin paarlamaa guddaa warra Dubaay keessaa kan himatamu hanna caalaa ummata achi jiru san afoo dhaabachuudha. Isii takkatti nurraa bu'e Muhammad. Kan maallaqaa nama nu bira jiru waan dhalaan sitti deemnu hin qabnu dhimma dhuunfaa irraa hin qabnu qaraa sagalee si ergee waliin haasofnetti irra caalaan kamiyyatti nama kalee dhageessu rakkoon qabu. Irra caalaan ammoo Baabbaan Nuuraddiin waa'ee hattoota afoo gori balbala afoodhuma harka keessa baafadhu dhibbimayyuu. Maaliif ijoolleen dhuftu gilamee qo'isii fixadha. Ijoolleen dhuftu hundi tanuu himatte Baabbaan dubbatu awwal dhiisi awwal. adeemsa fudhadha ka adeemsi nu maraafuu karaa qabsiisa. Waa paarlaamaa wayiitti irra jirraa miiqoo yaa dubbatu. jara yaada nu fuudhaa waan dhabaa jirraa miti namni bare yoo waa yaada dubbate yaada nama keessa jirtu dubbatan gaarii bara gara qabannee wal dhiibuun khayriin qabu. Digala wanni guddaan har'a iluu fi baabbaallee anaallee namni wal dhabsiise dhimma dhuunfaa walirraa hin qabu. Sigale dhimmi dhuunfaa namni walirraa qabu tokko hin jiru. Nullee amma baabbaan wanni namni marti si komatuuf atuu dhuftee iluun waliin ana waliin dhuftee hattoota yaaftu ture. Ammoo sun hin danda'u Dubaayin keessa jedhanii ka Umar mubeeyyuu mana galche kana. Ammaaf boru manatti nu dhuftee waan sirraa qabu ofirraa bilisa gootee ka sobaan sitti deemellee sobaan ofirraa buuftee bilisa baatee yoo barbaadde akka laayifii ilma namaatti jiraachuu malee waa'ee Dubaay dhugaa dubbachuudhaaf warri nama hedduutu sababa kan keessa jala galee jireenya ofii oofataa jira. Tarii ammoo har'asii jennee maqaa si balleessina malee kasii oliitu jira diktaatarri dokumentiin nu harka jiru. Nuti ammoo maqaa namallee balleessuu hin barbaannu. Diğer